Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fune kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo kakkaarii dila addunyaa irratti argamtan kabajaa fi jaalalli kiyya bakkuma isin jirtanitti isin bira haa qaqqabu isiniin jecha egaa har'as odeeffannoo gaggabaaboo waqtaawaatiin qabadhee kan isiniif dhufe taya ani qopheessaan qophichaa mina walii hanga dhuma qophii kiyyaatti turtii gaarii. Sirni gadaa bara 2016 ture hambaa kiiliyaa ta'ee jarmiyaa barnoota aadaa fi saayinsii dhaabbata gamtoomanii yuunivarsiitii kan galmaa'e hoogganaa itti aanaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa obbo Biraanuu Buuxee akka jedhanitti sirna gadaa yuuniskoon galmeessuu hordofee imaammata barnootaatti dabalamee barsiifamaa jiraachuu akka bu'aa jijjiiramaa argametti tokkotti eeran. Barnoonni sirna gadaa manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa Oromiyaa keessatti argamanitti barsiifamaa jiraachuu fi naannolee ollaa Oromiyaatti babal'isuuf adeemsarra jiraachuullee himan. Kanarraa kan darbe garuu yuuniskoon baajanni inni ramade sirna gadaa misoomsuu irratti hojjete jedhu hin qabnu jedhan. Haaluma wal fakkaatuun abbaan gadaa Tuulamaa fi barreessaa abbootii gadaa Oromoo Goobanaa Hoolaa jarmiyaan kun erga sirna gadaa galmeessee as kunuunsaa isaa irratti waan hojjete hin jirre dubbatan. Yuuniskoon qorannoo sirna gadaa irratti akka gaggeessuu fi beeksisus deeggarsa gaafachuufis bakka bu'aa dhaabbatichaa Finfinneetti argamutti deddeebi'anii bilbilanillee deebii argachuu akka hin dandeenye kaasani. Kunuunsi sirna gadaa kan siyaas diinagdee dimokiraatawaa ta'e kana ammatti sadarkaa fooyya'aa irratti akka argamu dhaabbanni yuuniskoo kan hime. Waajjirri yuuniskoo Finfinneetti argamutti hoogganaa kutaa aadaa kan ta'an obbo Geetuu Asaffaa jijjiiramni sirna gadaa galmeessuun argamee fi ulaagaa jarmiyaan kun deeggarsa kunuunsan hambaa kanaaf kennuu itti himanii jiru. Sirni gadaa hambaalee sadarkaa addunyaatti Itoophiyaa bakka bu'uuf ulaagaa barbaachisu guutee galmaa'e kan jedhan obbo Geetuun kaayoon ijoon dhaabbatichaa kana hambaa kallattii kiiliyatti sirnichi galmeessisuuf kunuunsuun dhalootaaf dabarsuudha jedhan. Sirni gadaa hambaa kiiliyaa kan waliin wayita madaalamu bal'aadhaa duudhaa hedduu qaba. Ofii isaatu hambaa hedduu ta'uu danda'a. Sirni gadaa hambaa Itoophiyaan ittiin boontuudha jedhan. Eegumsi sirna gadaa amma sadarkaa gaarii irratti argama. Sirna gadaa hambaa baduu miti hawaasni ni jaalata kan duraan irraa wanti hir'ate hin jiru jedhu obbo Geetuun. Akka fakkeenyattis feestivaala aadaa kan ta'e irreechi magaalota Finfinneetti addaan citee turellee amma deebi'ee kabajamaa jiraachuu eerani. Yuuniskoon hambaalee kiiliyaa baduuf qarree gahanii fi kanneen saffisan kunuunsan barbaadan addatti galmeessan sirna gadaa garuu kanarraa adda ta'uu kaasan. Sirna gadaa hambaa baduuf yaadda'amuu akka hin taane ibsani. Yuuniskoon hambaaleen sababii waraanaa fi balaatiin baduuf mala jedhamee yaadda'amuu baraaruuf deeggarsa hatattamaa hanga doolaara Ameerikaa 100,000 akka kennamu eeran. Deeggarsichi kan taasifamus yoo waajjirri muummee dhaabbatichaa kan Faransaay Paarisitti argamu dhiyaate ta'uu dubbatan obbo Geetuun. Dhaabbanni yuuniskoo hambaalee kiiliyaaf eegumsi godhamu jiraachuu eeruun garuu kunuunsa sirna gadaatiif gaafii hin argine jedhan. Gaafiin deeggarsi kunuunsa hambaa yuuniskoof dhiyaachuu kan danda'u karaa abbaa taayitaa eegumsa hambaalee Itoophiyaa kan ta'u ibsu. Kanaafuu saffisni kunuunsa naannoo yookiin godinaan dhiyaatu fudhatama hin qabu jedhan. Yoo gaafatame garuu eegumsa hambaalee irratti leenjii fi deeggarsa barbaachisu dhaabbatichi kennuu akka danda'u kaasan obbo Geetaahun. Itoophiyaan amma yeonatti hambaalee kiiliyaa afur yuuniskootti galmeessiftee hambaaleen kiiliyaa kunneen sirna gadaa masqala bara haaraa Sidaamaa fi fiichee cambalaalaa fi cuuphaati. Yeroo ammaatti ayyaana shamarranii kan ta'e ashandaan akka galmaa'uuf gaafateetti jedhan obbo Geetuu Asaffaa. Haa ta'u malee biyyi tokko bara tokko keessatti hambaa dhiyeessitu tokko qofatu ilaalamaaf jedhanii jiru. Dhumarratti fulbaana 30 bara 2015 qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa buufataalee qormaataa 131 keessatti kennamu irratti barattoonni 9,984 tahan qormaataaf ta'u jedhee tajaajilli madaallii fi qormaata biyyoolessaa Itoophiyaa godina Walaayitaatti barataa Iyyoob Fiqiruu barattoota qormaata fudhachuuf qophaa'an keessatti Iyyoob qormaaticha bara darbe fudhatee qabxiin hin dhufnee fi hatamee bahee ture
qormaata jedhame kan bara dabree jireenya isaas kallattii hin taane irra geesseera. Handaree keessatti barataa qaxaleen ture, humni koos beekaa, warran waliin qorames beekaa, garuu barattoota barnootaaf dhimma hin qabne qormaaticha darban hedduun beekaa, an garuu nan kufe jedhe. Iyyoob qormaatichi hatameera jedhee amana, kana irraa kan ka'e barattoonni hedduun miidhamaniiru jedha. Barattoonni baay'ee dubbisan karaa hin taaneen miidhaman, qormaatichi waan baheef barataan dubbisee hojjete baay'ee miidhame. Ofiisaa barataan hojjetee fi alaa hojjetame kan galee fi qabxii wal qixa hin fidne barattoota badaa hin dubbisneedha qormaata alaa hojjetame galeefin kan darban jedhe. Bu'aa qormaata bara darbee dhabee argachuuf dhuunfaan qormaata fudhachuuf qophaa'aa jira jedhe. Qormaanni garuu bakka inni kana dura fudhatee irraa bakka adda ta'e kennama. Iyyoob qormaatichi yuunivarsiitichaa Hoosaanaatti fudhata. Kanaan dura qormaanni hatamee sirnaan akka galee ifa ture kan jedhu barataan kun dhaabbileen barnoota olaanoo barana barattoonni bu'aa hojjetan akka argatan kan gargaaru ta'uu ibsu. Yuunivarsiitii keessatti ramadamuun keenya barattoota ofumaa isaaniitiin cimanii hojjetaniif faayidaa guddaa qaba. Barataa qophaa'eef gaariidha. Sababni isaas to'annoo baay'ee waan jiruuf carraan humna qormaataa xiqqaadha jechuun amana jedhe. Jiraattuu magaalaa Bahar Dar kan taatee fi qormaata baranaa irratti qophaa'aa kan jirtu Diinaa Idriyaas yaada Iyyoob irratti walii galti. Barana yeroo jalqabaaf qormaataaf kan taa'aa jirtu Diinaan yeroo darbe qormaanni hatamee oduun jedhu akka ishee jeeqaa ture himti. Hamileen namaa miidha. Sababni isaa akka barattuutti bu'aan xumura waggoota dheeraa darban qormaata kutaa 12ffaa waan ta'eef baroota hojii cimaa sana hunda hojjetteef qormaanni hatamuu itti himamuun abdii nama kutachiisa. Barataa hojjeteef abdii kutachiisa jette. Akkasumas yuunivarsiitii Bahar Dar keessatti qormaata fudhachuuf kan qophaa'aa jirtu Diinaa bara kana dhaabbilee barnoota olaanoo mootummaa keessatti qormaanni kennamuu isaatiin carraa waraqaa qormaata hatamuu hir'isuu fi barataan hundi hojii cimaa hojjetee waan dubbisee fi beekumsa isaatiin bu'aa sirrii akka argatu gargaara jette. Daayirektarri olaanaa tajaajilaa fi madaallii fi qormaata barnoota biyyoolessaa obbo Isheetuu Kabbadaa Dr. Muuxannoo kanaan dura ture irraa adda ta'e qormaanni ba'iinsa kutaa 12ffaa mooraa dhaabbilee barnoota mootummaa olaanoo hunda keessatti kan kennamu ta'a jedhu. Daayirektarri olaanaan kun qormaaticha mooraa yuunivarsiitii keessatti kennuun maaliif akka barbaachise yoo himan barattoonni kunneen qormaanni darbanii yuunivarsiitii galuun dura waa'ee yuunivarsiitii akka baraniif gargaara jedhu. Kana malees nuti akka mootummaatti ijoolleen otoo hin jeeqamin akka qoramanii fi akka goonu nu gargaara. Tasgabbiin akka qoraman goona jechuudha jedhan. Kana dura buufataalee qormaanni itti kennamu 3,000 irraa gara 1,131tti gad bu'u kan dura buufataalee qormaanni itti kennamu 3,000 irraa gara 131tti gadi bu'u kan kaasan itti gaafataman kun namoonni tokko itti gaafatamummaa isaanii gama bahachuun qaawwa bananiin hanna qormaataa ture hir'isuun olola siyaasaaf akka hin oolle gargaara jedhu. Kanaanis barattoonni naannolee argaman keessattii fi kaampaasii itti dhiyaatutti qormaata kan fudhatan yoo ta'u, wiirtulee qormaata barattootarraa fagaatanii argaman immoo geejjiba nyaataa fi bakki ciisichaa qophaa'eera jedhan. Qormaatichi kennuuf qophiin barbaachisu raawwachuusaa kan himan Dr. Isheetuun yuunivarsiitiiwwan aarsaa baasaniiru unuu biratti namoonni qoran iddoo qoran deemuuf socho'aa jiru jedhan. Qormaatichi kaampaasiiwwan yuunivarsiitii 102 hundumatti buufataalee 131tti kennama jedhan. Qophii qormaataaf godhamu irratti rakkoon nageenya mudatee akka hin jirre kan dubbatan kanneen sababa nageenyaan rakkoo humnaa ol taheen qoramuu hin dandeenye qormaata isaa kan qixxee kan tahu marsaa biraan akka qoraman carraan kennameefi jedhan. Waggootaan darban keessatti qormaatni akka biyyoolessaatti kennamu hatamee bahee harka barattootaa bira gahuu himamaa bahuun beekama. Dhimma kana to'achuuf intarneetiin yeroo qormaataa ni cufamaa ture jedhu. Qormaata biyyoolessaa hatamee baheera jedhamuun namoota warreen qoran irratti dhiibbaa akka gochaa ture barattoonni dubbatu. Rakkoo hannaa kana hambisuuf jecha mootummaan qormaata teknooloojiin deeggaramuun waraqaa otoo hin fayyadamin taapileetiidhaan qormaata kennuuf karoorsee ture. Ta'us kana gochuun baasii guddaa kan barbaaduuf kanaaf immoo qophiin taasifamaa jiraachuu himan Dr. Isheetuun.
teknooloojii kana fiixaan baasuuf hojjechaa jirra. Qormaata kompiitaraan kennuu dursuu hojiin jalqabame waggaa 5 taheera. Bakka kana garuu hordoffii cimaa wajjin waraqaa irratti kennama. Qormaatni qabeenya hawaasaatii kan jedhan Dr. Isheetuun mootummaa irratti tahee qaama biraa irratti kan komii qabu gocha raawwatuun kan miidhamu qormaatota dhimmicha keessaa homaa harka hin qabne. Kanaaf haala danda'ameen qaamni gocha xiinsammuu maatii fi qoramtoota jeequu raawwachuurraa akka of qusatan nan gaafadha jedhan. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota qophiin ammaaf qopheeffadhe kana fakkaata. Hanga qophii birootiin walitti deebinutti turtii gaarii.